Kun Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Ollaa manneen kanaati. Bakki makiinaan dhaabatu kun Kagadaanu sun karaa 30 bakki Ayzuuziin dhaabatu kun. Ayzuuzii kana karaa 30 gara 81 dabarsu jechuudha. 30 irra jechuudha karaa guddaa sana irra jira. Karaan manneen isin argitan kun hundi isaa kaartaa qaba. Gamni kun guutuun isaa akkuma jiruun kaartaa qaba. Carraa ta'ee harkaan mirgi kun kaartaa fudhatee hin jiru. Gamni harkaan mirgaa kun kaartaa fudhatee hin jiru. Lafti kaaree 300 fi 80 naan jedhanii guddinni lafaa jechuudha. Bishaan illee qaraan qabu kun amma dhiyoo galee jira. Televezyiinii illee ilaalanii akka ajaa'ibaatitti bakka ajaa'ibaa irra jirte jechuudha. Karaa tuquu qaaqa maal waan jedhamu hundarraa bilisa. Kaartaa fudhachuu malee wanni hafeen jiru. Salaamu alaikum. Nagayaami. Fayyaan. Dachaan. Kunoo manni mana guddaa kanatu irra jira. Fooqii kanatu irra jira. Waan gaariidha. Gati malafaatii yoo bitame amma mana tana keessa rafaa bolokkeettiidhaan akka barbaadanitti kaasanii ijaaruun ni danda'ama. Kaaree 300 fi 80 jedhama jechuudha. Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Karaan gamni manneen bolokkeetti isin argitan kun hunduu kaartaa fudhate. Kana qofatu kaartaan fudhanne. Kunoo haanni silkiillee asumarra jira. Ifaallee gadgadhachuuf asuma jira. Bishaan inni nu gibbeeyyuu galeera. Yaa rabbiin keetiin jaaladha. Achiin gara kan bolokkeettiidhaan ol gara galchanii manni ajaa'ibaa godhanii ijaarran ka addaati. Lafa baay'ee gaariidha. Ijoolleen itti dhiyaadhaati. Gatiin 650. 50 irraa isinii buusisiisanii jihaanii madhumata. Lafti lafa akka barbaadanitti 01 keessa lafa kanaa lafa seera qabu argachuu jechuun gatii haganaatiin waan ajaa'ibaati. Kaaree haganaa kun amma sa'aatii ammaan tana wanni hundi qaalee kana keessatti kunoo bishaan illee mataa ofiitii galfatanii dhuganii uffata illee miicatanii lafti guddoodha. Haxiriin garri fuulduraa qorqoorroodha. Kuuwwan qarkaadha. Itti dhiyaadha. Eenyu maqaan kee? Baasiraa.